Baga nagaan dhuftanii waggaa lama dura Itiyoo Telekoom biyya kana keessatti qofaasaa fiigaa ture. Garuu dhiyeenya kana as Safaarikoomiinis itti dabalamuudhaan dorgommii gaarii keessa jiru. Garuu dorgommiin qabatamaatti maal fakkaata? Lamaan isaanii kallattii garaa garaatiin uummata saamaa jiru moo uummata fayyadaa jiru kan jedhu viidiyoo har'aa kana keessatti kan wajjin ilaallu ta'a. Maallaqa keenyaaf akkasumas kamtu amanamaadha? Teelee birrii moo M-Pesa kan jedhus wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irrattis Itiyoo Telekoomii haa ilaallu. Itiyoo Telekoom mootii dulloome jedhama biyya kana keessatti. Itiyoo Telekoom waggaa 130 oliif biyya keessatti qofaasaa burraaqaa ture. Namni isa gaafatu hin jiru, namni ittiin dorgomullee hin turre jechuudha biyya kana keessatti. Yoo fakkeenyaaf teelee birrii isaa fudhannee ilaalle tajaajilli mootummaa hundi ittiin kennama. Akkuma kana boba'aa dabalatee tikeetiiwwan garaagaraa dabalatee baay'ee iskeleebeliidha. Namoonni miiliyoona 50 ol ta'an immoo itti fayyadamaa jiru. Akkuma kana 5G isaa magaalota gurguddoo 15 ol keessatti diriireera. Garuu neetwoorkiin ammallee ni ijjita. Kaffaltiin sabskiripshinii tokko tokko immoo utuu nuti hin beekin maallaqa keenya kuta kan jedhanii komatanis baay'inaan jiru jechuudha. Lammaffaa irratti immoo Safaarikoomii yoo ilaalle Safaarikoom gaafa biyya dhufee kastaamar is king jedhee dhufe. Akkuma dhufeen M-Pesa Leewulluum kan jedhu appilikeeshinii laawunchii godhee ture. Appilikeeshiniin kun baay'ee kan Itiyoo Telekoom siim kaardii Itiyoo Telekoomiinis ni hojjeta ture. Kun immoo Itiyoo Telekoom bukkeetti baay'ee fudhatama hin argan xiqqoo dallansiiseera. Ispiidii isaa yoo ilaalle garuu magaalaa keessatti 4Gdhaa fi 5G'n isaa baay'ee hojjeta. Tajaajilli isaa xiqqoo mijataa ta'us garuu baasii guddaa nama gaafata jechuudha. Rakkoon isaa inni guddaan baadiyyaa keessatti noo servisiidha. Paawarii ofiisaatii ijaarrachaa jira. Kanaaf immoo qarshii guddaa fixaa jira. Kanaafuu kaffaltiin daataa isaa baay'ee olaanaadha jechuudha. Gama wal morkii teelee birrii fi M-Pesa yoo ilaalle namni hundi kaffaltii maallaqaa irratti xiqqoo wal lolaa jira. Teelee birriin hundi mootummaa harka jira. Nama hunda bukkees ga'eera jechuu dandeenya. M-Pesaan garuu addunyaa irratti baay'ee beekamaadha. Itoophiyaa dabalatee akkuma kanatti East Afrikaa Keeniyaa keessatti baay'ee beekamaadha. Tajaajilli isaa salphaa fi xiqqoo ammayyaadha. Garuu namoonni ammayyuu kanuma beekan fayyadamaa jiru jechuudha. Teelee birriin baay'inaan kastamarii baay'ee qaba jechuu dandeenya jechuudha. Walumaa gala Itiyoo Telekoomii fi Safaarikoom dorgommii keessa yeroo galan uummataaf haalli ni mijata jedhamee eegamee ture. Garuu dhugaan jiru sanan turre. Xiqqoo lamaan isaanii uummata karaa hin beekamneen miidhaa turanii jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenya dabalatee, yeroo dabalatee, dataa dabalatee namoota dallansuu keessa galchanii turanii. Tokko tokko immoo maallaqni yookaan immoo eertaayimiin isaanii erga guutanii booddee lafanni kan dhabanis xiqqoo jijjiru jechuudha. Garuu tooftaa isaan ittiin kostoomerii fixaa jiran harka wajjin ilaalu ta'a. Jalqaba irratti mee Itiyoo Telekoomii ilaallu. Itiyoo Telekoomiin shira sabskiripshinii fi neetwoorkii qaba. Waggaa dheeraa Itiyoo Telekoom biyya kana keessatti qofaa saamaa ture. Ammas sana duukaa jira. Maallaqaa hatamu jira. Fakkeenyaaf kan namoonni komatan yookaan immoo kan kastomaroonni komatanii vaaliyuu added seervisii wanta jedhamutti Itiyoo Telekoom nama galcha. Osoo hin beekin guyyaatti qarshii 2 hanga 3 kutuu danda'a. Akkamitti akka itti galamu malee akkamitti akka keessaa ba'amu immoo baay'ee ifa miti jechuudha. Yeroo tokko immoo neetwoorkii diidizooniin jiraachuu danda'a. 4G jedhanii nama goomsu garuu bakka baadiyyaa yookaan immoo bakka neetwoorkiin xiqqoo fagaatu yoo ga'e bifa ET yookaan immoo eejitti jijjiirama. Maallaqni kee dataa pilaanii irratti dhumata. Ati garuu googilii yoo hin banne kun maamilummaa jechuun baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Safaarikoom immoo yeroo baay'ee gatii qaaliidhaa fi gidiraa M-Pesa irratti xiyyeeffata. Nagaa fida jedhamee abdatame garuu ammas hiyyeessaaf hin mijanne. Gatiin daataa isaanii pirimeemiidha. Garuu gatiin isaa jireenya namicha baadiyyaa jiru wajjin xiqqoo waliin simu. Dataan isaanii akka bishaanii dhumata. M-Pesa Leewulluum kan jedhus jira. Leewulluum fidan garuu kaffaltiin withdrawal fii isaanii yookaan immoo kaffaltiin baasuu baay'ee qaaliidha. Maallaqa keenya baasuudhaaf jennee qarshii keenya dabalataa baasnaa jechuudha. Kan biraan immoo gubaa siim kaardii waan jedhu qaba. Safaarikoomiin jechuudha. Siim kaardii isaanii bitattee osoo hin fayyadamin guyyaa muraasa yoo teesse laanii kee cufanii nama biraaf gurguru. Garuu lamaan isaanii maallaqa yookaan eertaayimii irratti lamaanuu wal caalu. Siisteemii rarii irratti fakkeenyaaf yeroo baay'ee herregni kun irraa cite jettee yoo himattu siisteemii rariidhaa siin jedhu. Maallaqa kee deebisuuf ji'a tokko sitti fudhata baasuu yookaan immoo advertaayimentii yookaan beeksisatti baay'isu. Guyyaatti SMS 20 yookaan immoo SMS 10 walitti ergu. Halkan walakkaa beeksisa kunootti badhaafamaa minaamin jedhu sitti erguu danda'u. Kana irratti namoonni baay'een kan isaan komatanii Itiyoo Telekoomii fi Safaarikoomiin akka taargeetii yookaan immoo nama beeksisatti beeksisaniitti fayyadamaa jiru jechuudha. Dhuma irratti Itiyoo Telekoom old iskuulii ta'ee nu rakkisaa ture. Safaarikoom immoo xiqqoo moodernii ta'uu barbaade garuu xiqqoo baay'ee qaaliidha jechuudha.
Lamaanuu faayidaa ofii isaanii malee miira nama kan biraatiifis waan dhiphatan hin fakkaatu. Isin garuu eenyuun sirriitti filattan? Maallaqa keessan eenyutu isin duraa nyaatee? Koomentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoo kana laayikii fi sheer gochuun dagatinaa. Akkasumas kanneen sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuun galmaa. Galatoomaa fayyaa ta'a.